Aanaalee godinni Shawaa Kaabaa qabu keessaa tokko kan taate aanaan darraa rakkoo nageenya hamaaf erga saaxilamtee bubbuluu qondaaltonni mootummaa aanichaaf jiraattonni BBC'tti himan. Gama tokkoon hidhattoonni faannoo aanicha naannoo Amaaraa jala galchuudhaaf sochii akka gochaa jiran himu. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoos bal'inaan aanicha keessa socho'uu himu jiraattonni. Daandiin magaalaa Finfinnee fi Fiicheetti geessus sababii rakkoo nageenyaan erga cufamee bubbuluudha dubbatu. Jiraattonnii fi qondaaltonni BBC'n dubbise nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin dhaamne gaafatan. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Aanaan darraa aanaa daangaa naannoo Oromiyaa keessatti argamtu yoo taatu kallattiiwwan sadii oliin naannoo Amaaraatiin kan daangeffamtedha. Hawaasni aanichaas afaan Oromoo fi Amaaraa walma keessa kan fayyadamu yoo ta'u sababa daangaarra jiraniif gandoonni muraasni afaan Amaaraa qofa dubbatanis ni jiru. Saboonni lamaan aanaa kana keessa wal kabajaa fi jaalalaan jiraachaa akka turan himu kanneen BBC'f yaada kennan. Waajjiraalee mootummaa fi caasaa bulchiinsaa keessaas hirmaannaa qabu. Fedhiin naannichi naannoo Amaaraa jala akka galu yaaluu keessa jiraatullee haga bara 2010tti ifatti hin baane ture jedhu namootni BBC'n dubbise. Akka aangawoonni aanaa darraa jedhanitti hanga bara 2010tti gareen gurmaa'ee gaaffii aanichi gara naannoo Amaaraatti haa hammatamu jedhu gaafatu baay'ee mul'anne. Bara 2010 garuu rakkoo walxaxaa amma aanichi keessatti deemaa jiruuf bu'uurri yerootti kaa'amedha jedhu qondaalonni aanichaa. Bara 2010 warri dura dhoksaan aanaan darraa naannoo Amaaraa jala galuu qabdi jedhutu ifatti koree hundeessee sochii jalqabe. Koreen kun caasaa aanichaarraa hanga Baahirdaarii fi Finfinneetti ifatti socho'ee jedhu aangaan aanichaa tokko. Koreen kun yaanni isaanii bu'uura hawaasaa akka qabuu fi fedhii hawaasa bal'aati jechuufis mallattoo sobaa walitti qabachaa turuus himu. Yaanni kun ammoo hawaasa aanichaa duruma saboota lama wal faana jiraachisuu keessatti walshakkii fi dhibdee uumaa deeme. Sababa kanaanis kanneen afaan Amaaraa dubbatan darraan kan Amaaraati yaada jedhu kana deeggaruutti goran jedhu. Akka jiraatan aanichaa tokko jedhanitti ammoo yaadamni aanaa darraa gara naannoo Amaaraatti galchuu sochiin ifatti jalqabamullee hanga bara 2013tti yaadaan malee hidhannoon kan deeggarameen turre. Ta'ulleen hawaasni aanichaa garri caalu durumaan meeshaa waraanaa kan hidhatan waan ta'eef dhibdeen meeshaa waraanaa yeroo jalqabutti haalicha hammeessuuf yeroo hin fudhanne. Koreen darraa deebisiisuu jechuun of hundeessee tures caasaa aanichaa fi gandoota aanichaa daangaarra jiraniin dhoksaan kan deeggaramu ta'uun ammoo haalicha to'achuun rakkisaa akka ta'u gochuu aangawoonni aanaa darraa BBC'tti himaniiru. Caasaa mootummaa keessa taa'ee koree aanaa darraa deebisiisuu jedhu kana warra deeggarantu ture. Caasaan kun kanneen yaada kana dura dhaabbatan abaa'oo shanee jedhee farraja. Caasaan gandaas haala kanaan dadhabsiifamaa dhufee jedhu haala yeroo ture yoo ibsan qondaalle tokko. Yeroo waraanni Tigraay jalqabe kanneen ilaalcha darraan Amaaradha jedhu qabaniif carraa gaarii kan uume akka tures dubbatu. Gareen faannoo jedhamu meeshaa waraanaa hidhate hawaasuma aanicha jiraachaa turan keessa gurmaa'ee hidhannoodhaanis of qopheessuu jalqabe. Gandoota aanichaa 7 keessattis haleellaan meeshaan deeggarame kanneen Oromoota ta'an irratti eegalamuus himu. Adeemsi koree hundeessuun deebisiisuu kun fiixa ba'uu waan dideef gara hidhannoo fi humnaatti galame kan jedhan qondaalonni kunneen gandoota Oromoonni baay'atan keessatti ammoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofitti harkisuun jalqabamee jedhan. Qondaalli tokko yoo dubbatan warri faannoo jedhaman kun jalqaba caasaa gandootaatu karaa banaa godhaaf jedhan. Yoo seenan qabeenya gubanii saamanii dirqaman karoora darraa deebisuu milkeessina jedhanii amanuu jedhu. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoos karaa daangaa hidha bu'aa bootee Dagamii fi warra Jaarsoon gara gandoota daangaa jiranii seenan. Hawaasni Oromoo warri faannoon miidhaman ammoo ilaalcha hidhattoota kana ofitti qabu ni mul'ataa jedhan. Akka qondaalonni aanaa darraa kunneen jedhanitti yeroo ammaa gandoota aanichi qabu 40 keessaa hedduu isaanii kan daangaa naannoo Amaaraa jiran hidhattoota faannootu keessa socho'a. Kanneen gara naannoo Oromiyaatiin jiran ammoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromootu jira. Hawaasni aanaa kana hedduun ajjeefamaa hedduun ammoo qeerraa buqqaa akka jiran dubbatu qondaalli BBC'n dubbise. Namoota butanii maallaqa gaafachuun loonii fi qabeenya saamuu fi barbadeessuun ta'iiwwan hidhattootaan irra deddeebiin raawwatamaa turee fi jirudha jedhu qondaalli kuni. Aanaan darraa daandiin tokkichi naannoo Oromiyaatiin wal qunnamu aanaa hidha bu'aa bootee irraan karaa riqicha jamaatiin. Daandiin tokkichi kun erga sochii idileerraa gufatee garuu amma waggaa lamatti dhiyaateera jedhu jiraattonni. Karaan gabaa duraan naannoo Amaaraa magaalaa marraa bitee ittiin deemanis sababa hidhattoota faannootiin hawaasni garas imaluu erga dhiisee bubbuleera. Ammatti uummata aanaa darraa jechuun uummata mannis daandiinis itti cufamee dukkana keessa jiru jechuudha. Uggurama keessa jirra. Osoo dhukkubsattee riferii deemuun hin jiru jedhan yoo haala hawaasni keessa jiru ibsani. Imalli konkolaataa uummataa kan hojiilee mootummaa fi biroos guyyaa raayyaan ittisaa eegumsa godhuu fi haga aanaa hidha bu'aa booteetti gaggeeffamu. Daandiin kallattii adda addaatti baasu jiraachuu dhabuusaarraati kan ka'e jireenyi qaala'uu himu. Shagaxni magaalattii akka barbaadameen dhufu kanaaf meeshaan fiichee fi as gidduu gatii dachaatti gurgurama. Shunkurtii qofa yoo ilaalte amma nu biraa kiiloon tokko birrii 350tti gurguramaa jedhu jiraattotni. Caasaan mootummaas magaalaa Gundoo Masqalii fi gandoota naannawaa ishee jiraniin ala bahee tajaajila kennu waan dadhabeef haalli aanichaa xiyyeeffannaa addaa akka barbaadu dubbatu.
Kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoo ispoortii Zalaalam Taaddasaa isinitti hima. Waancaa Afrikaa har'aatii yoo eegalu waancaan Afrikaa qopheessummaa Ivory Coastiin bara kana kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Qopheessituu waancichaa Ivory Coast boru Guinea Bissau wajjinitiin tapha jalqabaa ni taasisti. Waancaa kana biyyoota injifachuu danda'an jedhamee tilmaamaman keessaa Naayijeeriyaan ishee tokko. Naayijeeriyaan Ikwaatooriyaal garuu dubbii taa'uu nama dhowwitu, dubbii callisuus nama dhowwitu. Uummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo dubbiin Itoophiyaa tun hedduu rakkoo uummata keenya irra geessuu deemti. Dubbiin Itoophiyaa waliigaltee bahara diimaa kun Itoophiyaa dhiisii uummata keenya illee rakkoo irra geessuu deemti. Bahara argatuu fi argatuu dhabuunis akkuma jirutti ta'e jireenyi uummata keenyaa baqatanii biyya namaa keessatti argaman, baqatanii gartee biyya namaa keessatti jiraachuu jiran rakkootu irra gahuu jira. Mootummaan kana hin yaaduu fi uummati keenya asirraa baqatee Soomalee naannoo adda addaa keessatti argamutti jiru. Gisee ammaa kana gartee rakkoon irra gahuu eegalu jira. Dararaanis irra gahuu eegalu jira. Amma dura akkuma gaafa bara 2018 gartee gaafa Jijjigaa irraa uummanni keenya akkasitti jaramee baqataa akkasitti onna jeessan akkasumatti dhumuu deema. Uummanni keenya gaafas gartee kun ajjeefamee, kun gubamee, kun qalamee, kun mana irra gubatamee, kun qaamaa hanqatamee. Uummata kiyya wanni gartee namni tadabre irraa waan barannee dhuftu irraa waan baratu. Yoo kan namni keenya gartee naannoo Somaalee keessatti kan argamu taate ammuma tanatti akka jiruun uummanni keenya bahee yoo karaan ka dabarsu taate gara biyya isaaniitii akka deebi'an adaraa kun dhaamsa kiyya asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Uummata kiyya kabajamoo waaniin argu jiru waaniin deemu jiru dhaga'utti jirtan. Afaan warra kanaa beekuullee baadhu. Wanni gartee isaan deemuu ni jiran waan hedduu fokkataadha, waan hedduu hamaadha. Uummanni kun uummata siyaasaa beekuu miti. Siyaasaan isaanii ta ganda keessaatti gosaatti ta qabiilaa gartee uummanni kun uummata gosaan ilaa ammaatti ufiyyuu gartee jiraachuu dadhabaniitiin biyya addunyaa sana keessa faca'anii jiraachuu jiran. Uummanni kun uummata akka uummata addunyaatti waa yaaduu miti. Uummanni kun uummata gosaan jiraatu. Uummanni kun uummata gosaan jiraatu. Gosummaan jiraachuu isaaniititu gosa biraa ol dabruu isaan dhowweetiin ilaa ammaatti Soomaleen haga ammaa jiraachuu dadhabdee lafa isaanii keessatti mootummaa ofiiyyuu ta'uu dadhabdee ammaatu wal fixxi. Isaan akka uummata namaatitti waa yaadanii hammi isaan yaadan hamma gosummaa sanii. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jamee yaadama. Ilmaan xixiqqoo yookaan karaa irra teettee listiroo xaragattu yookaan kophee dhiichuu kophee namaa xaraydu ilaa ammaa sodaachisuu eegaluu jiran. Yoo agartanii jirtan tiktokaa fi instaagiraamaa maalii kanarratti waan hedduu haasa'amu jira. Uummata kiyya wanni kun dhugama ta'uu deemti. Ani kun osoo dubbiin tun fagaattee bakka takka hin geenye uummanni keenya ka Oromoo Soomaaliyaa keessa jiru hatta ka Itoophiyaa namuu bakkuma jirutti bakka inni jiru Soomaleen malaanti ta isaanii walla gaansan ta mootummaa walla gaansan illee keessa jiraannaan ammuma tanatti gara Itoophiyaa isaanii gara biyya isaanii akka deebi'an. Kun asumaan dhaamsa kiyya uummata kiyya kabajamoo. Maaliif jennaan uummata kiyya dubbiin tun hedduu hammaataa deemu jira. Dubbiin hammaataa deemu jiru kun gartee waa si garsiisaa. Ammuma tanaayyuu waa si garsiisan namni keenya ka lubbuun bahees ni jira. Namni keenya ka ajjeefamees ni jira. Ammuma tanaa yoo xiqqaate nama 2-3 ka ajjeefame. Nu Oromoon nama hijaa namaa qabatu miti. Hijaas hin beeynu. Lolas hin beeynu. Haaloo bahus hin beeynu. Dhoofne ofirraa buqqisuu takkas hin beeynu. Akka namni si godhee ofirraa deebisu takkas hin beeynu. Silaa beeyne gaafaan gartee Jijjigaa irraa uummanni Itoophiyaa Oromoo Jijjigaa irraa uummanni keenya baqate san silaa hijaa keenya bahachuu qabna ture. Nu garuu nama hijaa bahachuu beekuu miti. Nama waan akkasiillee godhachuu beekuu miti.
nu silaa gaafas ummata isaanii kan ummata keenya keessa jiraatu ture silaa gaafas ofirraa buqqisnee ummata keenya kaachirraa buqqaa irra qubsiifnuu qabu. Wanni sun haqa teenya. Haqii teenya wanni sun. Ummata keenya ka biyya isaanii irraa ka tokkoon hambisiin ka manni irra gubate ka ilmaan teenya gubanii haadha wajji gubanii ilmaan gubanii mana gubanii sanyii balleessan san isaan ummata keenya keessa jiraatu turan. Isaan ummata keenya keessa jiraatu turan san ofirraa kaasnee ofirraa buqqisuu dadhabneetiin tuffatamne gartee ni tuffatamne ni salphanne ni baktoofne ummata kiyya nu ummata hijaa namaa qabate yookaan hijaa nama waasi godhe ofirraan harki harkaan deebi'a ofirraa deebisuu danda'u miti ofirraa kafalachuu danda'u miti.